nyaata baay'ee hedduutu tokko mi'aadha. Ani amma qammasuun hedduu mi'aa. Kanaafuu namatti nyaata kana hedduu jaallattanii laayikii sheerii gochuudhaan na duukaa bu'aan isin jedha. Isuma jedhee qammaseera baay'ee tokko mi'aa dhugaa. በጣም ነው የሚጣፍጠው በጣም ትወዱታላችሁ። እንዴት እንደሰራው አብረን እንሰራለን። ጊዜ tokko ከንታኪ አከምታ ከመለ keessa wajjin karaa gabaabaadhaan jechuudha. Nageenyi fi jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Siinqee akkam jirtan fayyaa keessanii ani jira galanne waaqayyoof haa ta'u. Baga jiraatanii baga jiru kan eegdan isiniin jechuu jaaladha. Salaama Kiristoos jaallachu guddina takabbaraችሁ ውዴ Siinqee ቤተሰቦች har'a kanan qabadhee dhufee akkuma argaa jirtan kana kintaakii yookiin KFC kan jedhamu sanii akkamitti mana keessatti hojjechuu dandeenya karaa adda addaatiin lukkuu guutuu hojjechuu dandeenya akkuma jiru kana immoo foonuma isaa qofa hojjechuu dandeenya wanta mana keessaa qabnu bareechinee mi'eessinee akkamitti hojjenna mana keessatti yeroo galli biyya irratti nu fayyada kanaafuu na duukaa bu'aan isiniin jedha lukkuu kuujii miicee qulqulleessee asiin geera argaa jirtanii goggoguu qaba kanaaf nan goggofadha ሁላችሁም እንግዲህ ተከታተሉኝ KFC ወይንም ኬንታኪ kan jedhamu sana kun biratti waa garaa baay'eedhaan iddoo adda garaatti waamama garuu kan beekamu KFC kan jedhamu saniin beekama kanaafuu isa kana akkamitti akka hojjennu እንዴት እንደምንሰራ አብረን እንሰራለን ተከታተሉኝ በሁለቱም ቋንቋ እያቀላቀልኩ እያወራው አብራራላችኋለሁ ማለት ነው በጣም ጠፍቻለሁ ሁላችሁም ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ ስለጠፋው ደግሞ ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ ውድ ጓደኞቼ ውድ ቤተሰቦቼ ከናፉ ነዱ ከቧንስ እንጀራ እዚህ ጋር ዶሮዬን በክሊኒክስ ሞኔ ባላችሁ ነገር ደረቅ አረጋለሁ ማለት ነው አስተድኩኮ ጎጎክሰ ይጅራ ፎጣ አይነት ጎጎክሱ ደንዴሰኒ አከሰትስ ሊሱ ደንዴሰኒ ሆሞ ተኮራኮ ተኮሉ ይንቀቡ ጀቹላ ጭናት ሙ ከን አርጋ ጀርተን ማልፉፍ ይወክን ሞ ተክል ኮማኒ ብየ ኬኛቲ ኢሳንስ ምን ጅራ ኩኑ ቀመሚ ኮንሰፕት ፊደ ጅራ ቀመሚ ዲማን ኩኒ ተኮ በርበሬ ደለፈማዳ ካሪ ፓውደሪዳ በርበሬ ጉራቻ ኦኬ በርበሬ ድልዚ ከነ ሰኒ ኩኒ ሞዩ ቺክን ታኑሪ መሰላ ጊዜ ባይ ወራ hindi ትፈየዳማ ኩኒሞ እንዶታ ባራት እንዶታ ጀቹዳ ሳንት ፈየዳማ አንተ ባይቱ ከነስ የሚስራ በቅመሚሳት ማለት ካሎሪ ቢራት እንትኩን ጀቹዳ በርበሬ ምት ጥቆሽ ገሩ ነው ህንጉባ ከወል ተቀመጣ ቺክን መሰላው ኩን ታኑሪ ከራባይዳን ቲካ ካሪ ወጥቶ ከሲከን ያው ጊዜ ባይ ባራት ቅመሚ ፈየዳማ አንታኒፍ isa jechuudhaan isa fayyadamee kamana keessanii qabda fayyadamuu dandeessanii rakkoon qabu kaari paawudariitti gootanii fayyadamuu dandeessanii itti kaari paawudarii fayyadamnee shunkurtii adii maankaa tokkoon fayyadamee haga nugaa jettan fayyadamuu dandeessanii ነጭ ሽንኩርትና ያላችሁ ቅመሞች እኔ ቺክን ታኑሪ ቅመም ተጠቀምኩት እና ጥቁር ቆንዶ በርበሬ እና ድልት በርበሬ በእኛ ሀገር ማለት ነው ተጠቀምኩት ስለዚህ ይሄንን በደንብ እሽት አድርጌ ውስጥ እናስገባለሁ ማለት ነው ቁልቢ አዲኮ ዳከሜ ከንታይ አመነ ኬሳ ኢሰ ዳከሜ ከንታይ ሰን አከነ ከራከናን ሁጭ ደጀቹላ አስራቲ wanni beeku qabdan tokko jechuudha shunkurtii daakamoo qabaate shunkurtii mana keessa jiru qopheessanii fayyaduu dandeessan qullubbii adii yookiin immoo shunkurtii adii jennu san jechuudha ነጭ ሽንኩርታችሁን ከጅንጅብል ጋር ካላችሁ ችግር የለውም ከሌላችሁ ችግር የለውም ጫው ጨምራለሁ ጫው ቺክን ይሄ የተኑሪ ቅመም ስላለው እኔ በደንብ አልጨምርም ማለት ነው ማንኛውም የህንዲ ባራት በጣም ጨዋለሁ ማለት ነው ተጠንቀቁ ቅመሚን ህንዶታ ይሮባኤ ሰው ግደ ከንቀቡዳ ከናፉ ሰው ግደ ትንባይትናዳ akkasumas immoo biratti yeroo baay'ee soo gidda qaba soo gidda gasun danda'u barbaachisu sagalu kukaani jechuudha kanaaf laallattanii mana keenyatti shunkurtii adii baay'ee tokko jaallatti madaamin koo jechuudha kanaaf an baay'ee itti dabalee isin immoo akka yaalatti itti godhuu dandeessanii hedduu jaallatti yeroo baay'ee yeroo kana waan akkana mana keessatti hojjennu unqulaalii fi shunkurtii adii kana hin leellissi jechuudha kanaafuu akkuma isaan jaallatan akkuma isaan mana keessatti jaallatan hojjedha jechuudha gaafamoo waaqayyoo nu carroomsee gara biyya galle akka fedha keenyatti hojjenna albeedhaan immoo kanan akkana godhee fi kana waraanuuf qabanii keessa akkana seenuu fi isaas immoo addaan xixiqqeessanii oddaan baasin muruu dandeessanii isa kana immoo qaqallistanii murtanii bareechitanii hojjechuu dandeessu kana immoo mana kan hojjedha isaan kana karaa barbaada waan ta'eef karaa karaan hojjedhe qaqallisa jechuudha lukkuu keenya biliti isaatiin qallisneetis hubaafni hedduu tokko daran mi'aa deema daran bareedaa deemanii kuma tokko hin ta'u jechuudha ስለዚህ በሚትፈልጉ መልኩ ነው መስራት ያለባችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደርሻለሁ አሁን ቅመም ጨምራለሁ ማለት ነው ቅመሙን ያቀላቀልኩትን የጣፍጥልኛል የተባለው ቅመም ማለት ነው እኔ ያለኝን ቅመም ነው የተጠቀምኩት እናንተ ደግሞ ያጣፍጣል ያላችሁ ቅመም በተለይ የማንኛውም
የህንዲ ቅመሞች በጣም ነው የሚያጠፉት ማለት ነው። በክንታት ላይ በጣም ነው የሚያጠፉት። ሌላ ነገር ደግሞ ወደ ሀገራችን ሲንገባ ቆንዶ በርበሬና ምን ነበር የሚባለው አንድ ቅመም አለ በእኛ ሀገር ማለት ነው። በጣም ምርጥ ቅመም ነው። እሱን ቅመም እንግዲህ ስሙን ረስቼዋለሁ። ሀገር ቤት ሲሄድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በጣም የምወደው ቅመም ነው እኛ ሀገር ላይ ማለት ነው። እና እኛ ሀገር ደግሞ በርበሬ ስላለ ይሄን አላስፈልግም ነው። ተቀምሞ ብዙ ነገር ተደርጎ ስለሚፈጭ በርበሬ ራሱ ይጣፍጣል እኛ ሀገር ማለት ነው። ከናፉ ብዬ ከኛ ጋር ፈቀድልሞ በርበሬኑ ቀማማሚ ሚአይ ሆጂ ዋንጤፍ ባኤ ተኩ አከሱመስ ሞ ኮሮኒማን ብዬ ከኛት ሄዱት ጉዳ ቀበቀመሚ ኬሰይ እንሌ ሚኤሰ jechuudha barbaree qimamii keenya wajjin dabalannee kanaaf akkatti ergan qimamii kee waliin ga'ee bareeffadheen boodammuyyuu keessattuu yeroo qabaatanii sa'aatiin isitti namni boruuf hojjettanii waan akkanaa hojjenna dheerataa nyaata garagaraa waan akkanaa barbaannu isin jedhan gizeedhaan qimamii keessatti gootanii firiijii galchuu dandeessan jechuudha. Firiijii keessa galchanii itti keessa baastanii hojjechuu dandeessanii qimamiidhaan wal fudhate nu mi'aa deema malee kuma tokkoon gogu jechuudha. Amma kanaan akkattan harka lamaanii kana seesuu qimamiin akka badambitti keessa naaseenuu fi kana karaa kanaan bareechee ergan akkatti hojjedheen boodammuyyuu wantoonni barbaachisu ni jira waan ta'eef na duuka bu'aa laayikii sheerii ሰብስክራይብ gochuun dagatina hiriyoota keessaniif naaf qoodan isin jedha. ስለዚህ ቅመሙን እያያችሁ ነው በደንብ ነው በአንዳንድ ማለት ነው እየከተትኩ ያለው በአንዳንድ ግጥም አድርጌ ውስጥ እስከሚበጣ ድረስ ለምን ውስጥ እስከሚገባ ድረስ ነው። ካላው ላይ ብቻ ከሆነ ውስጥ ካለ ደግሞ ብዙም አይጣፍጥም ማለት ነው። ወዳዳም ሳ አገሱ እንደንተው በዳ ብቻ ሆተ ከናፉ አካኪዘ ነው ሲሉቲ ኦስንትን ምን መብረንተሪ ሎሚ ሙፈየደም ይጀረ ጊዜ እንደረ ዲቁ ሎሚ ሙፈየደማ ሌሙን ተጠቀሙ ማለት ነው። ይሄን ቅመሜን ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ለሱ የሚያስፈልገኝ ነገር ልሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጠቀሙ ብሬት ግራም መጠቀም ትችላላችሁ። ዳቦ ዳከማ ጀቹን አንሰጠቀሙ ፈይሰ ፈየደሙ በርባድ ዋጥኤ የሮግራሙ ሳን ሆጅን ወልን ሆጅን አንስን እንጀራ አሰት ዳኩ በቆሎ ተንፈየሚ ዳኩ በቆሎ ሀገሩ ጋር ጀተኒ ኩል ሞዳ ዳኩ በቆሎ ተፊ ዳኩ ቃማዲን ወልት ደበሌ ማንካ ለማለማት ደበሉ ደንደሰኒ ማንካ ሰልሰዲ ወልት ደበሉ ደንደሰኒ አከባኢና ልኩ ከሰኔት እንጀቹዳ ከናፍራኮ ተቆዩ ቀቡ ማንካ ሜካንጎና አገኖቲ ባይተ ማፍ በርባቲ ሰዳኩ በቆሎ አከኑ ጀባቱ ፊ kiribsii isa jedhamu sana yookiin immoo ngoggoga afaan keenya keessatti jechuudha. Isaaf barbaadaadhaaf boqqolloo baay'ee tokko barbaachisaadha. Afaan Arabiffaatiin niishaa isa jedhamu san jechuudha. Niishaa fayyadamee niishaa fi qamaduma biyya keenya daakuu qamadii biyya keenya jechuudha. Sana fayyadamee amma jaratti qammamiin duratti qammamii lafa godhadhe isaan fideen itti naqaa jechuudha. Soogidatti godhaara. Maafi kana keessoo ta'e akka nu jalaa fudhannee fi teeksiin isaan kun immoo dhamdhamnee nyaata keenya akka nu jalaa bannee fi qibamii kanatti dabaladha. Qibamii kana immoo itti baay'isuu illee dandeessanii itti xiqqeessuu illee dandeessanii akka fayyadamu ofii keessanii baay'isna hojjennes akkuma baay'inaa si xiqqaatu hodhisan akkuma xiqqeenyatti nyaanni jechuudha. Kophaa kohoo ta'e waan nagaa qofaan hojjedha. Nama lamoo ta'e kan nama sadis akkasumatti akka baay'ina maatiin hojjetama waan ta'eef haganaa sana jennee addaan baasuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu keessattuu warri mana madaamii keessa jirtanii biyya ormaa adda addaa keessatti hin beektan haalatti hojjetamu jechuudha. Yeroo tokkoon baay'atanii yeroo tokkoon qannasanii yeroo tokkoon baay'atanii amalli isaaniin turu waan ta'eef yeroo tokko nama soddomootaan nama tokkotti gaddeebi'an jechuudha. Jimaata fi qidaamii hin beekna waan ta'eef hundi keenya iddoo jirrutti. Kanaaf isa kana kanattan keessa godha jechuudha. Amma firii kana tokkichaa kophaatti akkanumatti godhee homaa odootti godhee sitti agarsiisuu fi karaa kanaan hojjechuu dandeessan jechuudha. Amma tokko odootti godheen dhiifama harka koo mul'achaa hin jiru. Kaameraan koo sirruuf jechuudha. Sitti dhiifama kun odaa kuusaa argattanii akkatti godhee keessa kana tokkicha jechuudha. Isa kaan immoo madaamiin koo inqulaalii barbaaddu waan ta'eef inqulaan itti cabsa jechuudha. Inqulaalii isheen hin barbaadde inqulaalii kana lamaan itti cabsa. Garuu inqulaaliin barbaaddu ta'e immoo isa san daakuma isaasan itti guutanii karaa addaatiin immoo jiru biraa qabadhee dhufa jechuudha. Isa immoo akkamitti akka bareechisnee hojjechnu jechuudha. Isa tokko isin agarsiisee kana inqulaalii kana qima wajjin cabsanii sallaaja keessa godhuu dandeessu. Nama tokko rakkoo qabu jechuudha. Inqulaalichi isheen hin barbaaddu inqulaalii kan ta'e san daakuu san keessa godha jechuudha. Akkanas gootanii immoo daabboo daakamoo yookiin daabboo guggugaan daakamee jiru hin jira waan ta'eef bireed giraam kan jedhamu sanii isa fayyadamuu dandeessan jechuudha. Yeroo baay'ee bireed giraam sun baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Karaa sanis nan hojjedha. Gaafa biraammoo fedhaaf eeyyamu waan waaqayyoo ta'e karaa sanis hojjechuu hin danda'a. Kanaaf ani immoo garraaf daakuu kanaan ajajame waan ta'eef daakuu kanaan hojjedha jechuudha. Gaafa immoo isaan ajajame yaa mana keenya hoo ta'e fedha keenya yoo ta'e akka feenitti hojjenna. Fedha isaanii ta'e immoo fedha isaanii guunnaa waan ta'eef karaa kanaan hojjedha. Asuma keessaa fuutaniitis immoo karaa biraatis dabalata jechuudha. Asuma irratti waan isin ibsuu dandeenya. Asuma keessaa fuutanii akkatti gootanii boodamuu bishaan keessa gootanii bishaan keessa akkatti deemtanii karaa adda ta'een bareechitanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Keessaatiin immoo kintaafii kana karaa baay'ee babal'aadhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Alaa bituurraa yeroo tokko gaafa biyya
biyya keenya gallee nu hawwisiisuu danda'a biyya ormaatti wanni baranne tokko akkamittanii haga gatii alatti baanu san mana keenya keessatti ofii keenya qofa osoo hin ta'in maatii keenya wajjin bal'isnee maatii keenya wajjin nyaachuu dandeenya jechuudha. Hiriyoota keenya affeeruu dandeenya mana keenyatti yeroo maal jedhama wanna adda addaa tokko qabnu jechuudha. Wanna adda addaa nyaata garaagaraa buufee irratti walitti qabnee hojjechuu dandeenya. Harka keenya jira waan ta'eef kanaaf akka argitan kanatti akkattan itti sukkuma jechuudha. Kanammoo badambiitti akka daakuu fudhachuu qaba. Daakicha kanammoo yeroo dhabbasa laal dandeessanii as keessaa fuutanii iddoo bishaan keessa fuutanii bishaan keessaa immoo itti deebistanii yeroo biraa wajjin hojjenna kanaaf hin jedhu kana. Akka alaa yeroo keessa alaa bitamu sana akkasitti bareedee dhufa jechuudha. Yeroo keessa ba'u amma fan nyaata isaan hojjechaa jira waan ta'eef yeroo deemaa jira gargara kun kan baatti godhisanidha. Kanaaf isa wajjin waan laallaa jechuu jaaladha. Hoo jaalattan laayikii sheerii gochuu hin dagatinaadha. Kanaaf ammoo malfuufidha. Kun xiqil goommanii jechuudha. Kun ganaa maramee muramee sirraa'ee fireesii gala jechuudha. Gara keenyatti fireessan keessa godhanna. Asitti zayitii kokkuma qopheeffadheera. Hun beektamu hundi keessanuu jechuudha. Dura kan taate hojjechuudhaaf kunimmoo keeksii kana hojjechuudhaaf dinnichi giddeessa nu barbaachisa kan chiipsiin dinnichi xibsiin nu barbaachisa dinnichi kan qophaa'edha waan ta'eef isa kana xabbasee jira xabbafachaa jira. Beena kaamammoo wantoonni itti nyaatamus hin jira waan ta'eef mana keenya keessatti wantoota akkamiin fayyadamtanii isa hoo nyaattanii kachabii qofammoo waan biraatiin hojjettan wantoota kana kanan qaba. Asitti mooyiniin hin jira kachabiin hin jira wanti dabalamedha. Jara san lamaan maqaa isaa badambiitti mul'ata dheeyyaadha. Jara kana hundi walitti hin qalleef maka jechuudha. Walitti ergan dabalii isaa waliin dheeraa waliin jira qopheessa jechuudha. Ofii isaaniitii tokko illee walitti kenna rakkoo tokko hin qabu. Ani isinitti agarsiisuuf fide malee hundumti isaatu xixinnaadha waan ta'eef akkasumatti asimaati isaaniitti irra godha. Isaan kan barbaadan achuma keessaa filataniitti fayyadaman jechuudha malee akka toliin gahee isaaniif hin kennu garuu isinitti agarsiisu jedhee isa waliin gahee asitti jechuudha. Asitti immoo naaf fayyadama rakkoon qabu kana waliin gahee isaaniif garuu akkuma jiruun akkasumatti meeshuma qofaan dhiyeessa fi jechuudha. Ofuma isaaniitti waan barbaadan walitti dabaluu barbaadan ofuma isaaniitti walitti dabalatanii walitti makanii nyaatanii tokko tokkos fayyadamuu barbaadan kan keessaa fi isaanii fayyadamu jechuudha. Kintaati yookiin immoo keeksiin keenya as geeraa kun ammasumatti akkuma argitan kanammoo ibidda keessatti zayitii keessan gochaa jira. Harka keessan ergattanii oduu harka keessan keessa gadi godhu yoo zayitii jiru baay'ee ijoolleen biyya ormaa jiru harki waan baay'ee zayitiidhaan guggubate waan ta'eef akkasuma hunda miidhaa nurraa hin ga'u garuu of eeggannoon immoo ni barbaachisa. Of eeggannoo godhaan isiniin jedha. Zeero dinnichi kuwas ga'ee jira. Dinnichiin addeessitti akka jennu ishee baay'ee addaan kaameraa zayitii bareeda. Jechuun fedha isaanii waan ta'eef kunoo keeksiin akkana ta'ee jira. Dhugaa hedduu bareeda jechuudha. Hedduu baay'ee tokko nama gammachiisa. Laala isin jedha jiru baay'ee madaan koo hedduu jaalatti. Alaa yeroo alaa kan bittu sana birruma baasu dhabaadha malee garuu hagas hunda kan alaa sanis waan caalu miti kan mana keessatti hojjetamu wayyatti yeroo baay'ee jechuudha. Qulqullina waan hundaa mana keessatti kan hojjetamu wayyatti yeroo baay'ee iraata irratti yeroo baay'ee hojjetama. Kuni amma diimaan badambiitti diimate kuni kan asitti agarsiisaa jiru sun kan unqulaalee hin qabnedha. Kun unqulaalee qaba. Kan addaati kun amma diimaan sun immoo tokko unqulaalee hin qabu. Kan unqulaalee hin qabne sun garuu hin diimate dafee diimate jechuudha. Dafee akkuma diimatu san immoo xiqqoo ishii kiribsii miti jechuudha. Daakuun qabu waan baay'inaan wanti namatti waan ta'eef. Kanaafuu viidiyoon kee kanarraa kana fakkaata. Jaalattan laayikii sheerii gochuun dandagatinaa isiniin jedhaan kan isaan jira basmaan jedheera. Waaqayyo akka jirtan isin yaa eebbisu isiniin jedheera isinis nyaata hedduu natti toluudha. Hin jaalattan jedhee abdiin waaqayyo irraa qaba. Laayikii sheerii gochuun dagatinaa hiriyoota keessanii qoodadha. Yeroo baay'ee dhokatti nyaatanii warra furdina barbaadan keessattuu jechuudha. Kashabiidhaan dinnicha kana nyaatadha. Kanaaf viidiyoo biraatiin hanga walitti deebisu nagaannaa turaa hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa. Warroonni jajjabeessitan warroonni cinaa jirtan hundi keessan hedduu naa galatoomaa isinan jaaladha isinan kabajaa. Jecha isiniif hin qabu dhugaa rabbi dubbachuudhaaf hin jechuu amma faana bu'uun kuusan akkanarraa addaan kunneen isiniin jedhaa viidiyoo biraatiin hanga walitti nagaannaa turaa baay'ee.